ashama isinin jechaadha oolmaa oromiyaa guyyaa arrantanaa qabadee isini dihadheetiin jira oolmaa oromiyaa guyyaa arrantanaa keessatti mata duree hedduu qabannee isini dihannee jirra lolli kaabatti deemaa jiruu fi mariin South Africa datti hoggantoota TPLF fi mootummaa Abiy Ahmed jidduudhaatti gaggeeffamaa jiru maal fakkaata waan jiru waliin ilaaluudhaaf jiraanna ajjecha jumlaa xayyaara dirooniidhaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaadhaa jiru ilaalchisee miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaa maal jedhan waan kanarrattis gabaasa bal'aa qabna itti aansee Itoophiyaa keessatti dubartoonni miliyoona 2,700 irra hedduun isaanii Oromiyaa keessatti sababii lola jumla mootummaan hawaasa nagayaa irratti gaggeessaa jiru wal qabatee baqaaf kan saaxilamanii jiran ta'uu gabaafameeti jira kanarrattis gabaasa bal'aa qabna Bah Oromiyaa aanaa jaarsootti heerri jahan jaarsoo jedhamuudhaan beekamu heera akkam kanarrattis gabaasa qabna akkasuma moggaasni Ana Cina Hassan akkamitti moggaafame kanaafi gabaasa bal'aa naannoo sanirraa qophaa'es ni qabna maayirrattis hellee fi hellemaa dubartoota Oromoodhaa kan bah Oromiyaadhaati qabna hamma dhuma qophii keenyaatti akkana waliin turtan gamanumaan isin afeeraadha like share subscribe waliif godhuu hin dagatinaa jechuudhaaniin qophii keenya isa arraantanaa nuuf eegala Akkuma jalqabatti isinitti himuudhaaf tattaafadhetti waraanni TPLF fi mootummaa Abiy Ahmed jidduudhaatti eegalame amma waggaa 2 guutuudhaaf deema waraanni kuni toora nama miliyoona olii kan galaafatee jiru ta'uudhaatiitu gabaafamaadhaa jira waggaa 2 dabran kana keessatti jechuun bara 2020 waraanni mootummaa Itoophiyaadhaatii fi akkasuma waraanni Eritreeyaatii fi waraanni Somaaleetii fi milishaan naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan naannoo Tigraay irratti duula bal'aa gaggeessaniiti turanii lola kanaan yeroo gabaabaa keessatti warra TPLF injifataniiti turanii garuu injifannoo warri mootummaa Abiy Ahmed galmeessa kana warri busheessee warra Eritreeyaadhaatii fi warra naannoo Amaaraarraa naannoo san waraana federaalaa wajjin dhaqaniitiitu duula kana busheessee sababni ittiin busheessaniis warri Eritreeyaadhaa akkuma jiruun naannoo sanirratti saamicha guddaa gaggeessanii warri Amaaraatiis gudeeddaa dubartoota 200 ol irratti gaggeessanii qabeenyi naannoo sanii guutumaan guututti saamamee gara naannoo Amaaraatii fi gara naannoo Eritreeyaadhaatti godaanee ture jeneraalonni Abiy Ahmed gariin isaanii Oromoodha wanni kuni waraana Itoophiyaadhaatti maqaa balleessaa wanni kun dhaabbachuu qabaa jedhanii waraana Eritreeyaadhaatti himanii turanii waraanni Eritreeyaadhaa jara kanarraa dhagahuu hin barbaanne eegasii milishaa naannoo Amaaraati achi dhuftee lola gaggeessaa jirtu tanneen gudeeddaa mana gubuu saamicha namaa irratti bobba'an itti himamee ture garuu warri milishaa faannoodhaa kunis waan kana dhagahuu hin barbaanne boodarratti jeneraalonni Oromoodhaa kanneen achitti lola sun gaggeessaadhaa turanii Abiy Ahmeditti himanii turanii ajjechaan gudeeddaan mana gubuun hatta meeshaa mana distii fi khitliin osoo hin hafin saamichi naannoo kanatti gaggeeffamaa jira kuni booda deebi'ee maqaa nu balleessaa akka waraana tokkootti lafa nuti diina keenya irraa oofnee ni bilisoomsinee uummata nagaa baafne bakka nuti jennutti qaamni biraa kan silaa nu tumsa jennu saamicha gudeeddaa mana gubuu wayita gaggeessutti kuni gaarii miti jedhanii Abiy Ahmeditti himanii turanii garuu Abiy Ahmed itti isa haguranii booda irra deebifannaa jedhanii ture achitti jeneraalonni inumaatu aaranii maayirratti waraana naannoo sanitti gaggeeffamu warra Eritreeyaadhaatii fi warra milishaa faannoo Amaaraatti dhiisanii maqaa shanee
yookaan waraana bilisummaa Oromoodhaatti magaalaa Finfinnee irraa qolanna jedhuun gara Oromiyaadhaatti deebifamanii turanii warri TPLF osoo oolee hin bulin sa'aa 24 keessatti faannoodhaa fi waraana Eritiriyaa achi keessaa guusanii naannoo Tigraay guutumaan guututti dhuunfatanii inuma dhuunfannee astaa'uun qofti nun baasuu waan jedhuun karoora jeneraalonni isaanii Saadiqaanii fi akkasuma Taaddasaa warra deefaan lafa kaayaniin inuma hanga magaalaa Finfinneedhaattu jara guusanii Finfinneedhaa qabachuudhaaf bara 2020 keessa sochii isaan warri TPLF taasise isini gabaasa turuun keenya ni yaadatama boodarratti dhiibbaan Ameerikaatis warri kuni warri TPLF ganna 27 guutuu kan biyya san bulchaa turan hawaasni biyya sanii isinirraa gammachuu hin himatu waan ta'eef amma haariyaan deebitanii naannoo san dhuunfachuun keessan gaarii hin ta'uu lola yookaan siviil waarii waan ja'aniititu naannoo sanitti uumamaa ja'anii dhiibbaa irratti oofaniin warri TPLF ibduuba deebi'anii maayyii irratti Abiy Ahmedis xayyaara diroonii birgeeder jedhamu kan Turkii irraa bitatee fi xayyaara China irraa bitatee fi xayyaara Iiraan bitateen haleellaa irratti gaggeesseen guutumaan guututti naannoo magaalaa Finfinneedhaa kana gallaksanii ibduuba deebi'uu mudatanii ji'a 5 waraanni Abiy Ahmedii fi isaan jidduu lolli hin turre maayyii irratti warri Abiyyi isaantu lola eegale jaa warri TPLFs waraana Abiy Ahmeditu duula irratti eegale jechuudhaan ji'a lama dura duula eegalaniin magaalaa Qobboodhaa sa'a 24 keessatti dhuunfatanii turanii seensa bara haariyaa kana warra Itoophiyaadhaa harkatti busheessuudhaaf duula eegalanii turan magaalaa Laallibalaa arra qabatan boru qabatan jaamee osoo eegamuu hin qabanne garuu boodarratti Asiyaas Afawarqeen duula gara Eritiriyaatti irrabbanuun waraana isaanii gara qobboo kana fudhanii waraana Asiyaas Afawarqeedhaa wajjin qabsoo hamtuu gaggeessuu keessatti shaqalamaa turanii achiinis waraanni biraa gara Suudaan irratti banamnaan gara Walqaayitii fi gara naannoo Humaraadhaattis waraana biraatu irratti baname gara Afariinis waraana biraatu irratti baname ji'a lameen dabran kana warri TPLF waraana 4 ifirraa ittisaadhaa turanii waraana Abiy Ahmed gara Qobbootii fi gara Allamaxaatiin waraana Amaaraa gara Walqaayitii fi gara Humaraadhaatiin waraana Afariidhaa gara Bahaatiin gara Khaaniin waraana Eritiriyaadhaa ifirraa qolachaa gaaturanii maayyii irratti waraanni Eritiriyaa fi waraanni Abiy Ahmed daangaa Tigraay qabsuudhaan hamma Shiraaroo hamma Adwaadhaatti deemee lafa irraa dhuunfateetii jira waraanni Abiy Ahmedii asiin Qobboodhaan qaxxaamuree hamma magaalaa Allamaxaatti qabateetii jira akka gaa odeessi guyyaa kaleedhaa achi bahu yookaan hoogganaan waraana TPLF Taaddasee warra deedhaa akka ibsetti waraanni Abiy Ahmedii fi waraanni Eritiriyaadhaa hamma magaalaa Aksum dhuunfachuudhaatti kan deemanii jiran tahuu ibsa isaa kana keessatti addeesseetii jira garuu waraanni TPLF bukaahoo uummanni Tigraay waraana isaan ummata isaanii ajjeessuudhaaf dhufa kana ifirraa qolachuudhaaf yeroo kam caalaa kan jilbeeffatanii jiran tahuu addeesseetii jira dhumaatii akka maleedha waraana Eritiriyaadhaatii fi waraana Itoophiyaadhaattis kan gaggeessanii jiran tahuu addeesseetii jira waraanni Abiy Ahmedii fi akkasuma waraanni Eritiriyaadhaa ummata Tigraay baqattoota godhanii addunyaa keessatti ummata kadhataa sadaqa kadhatee bulaa godhuudhaaf tattaafachaa jiranii jee oomishni boqqolloon xaafiin qamadiin osoo hin hafin qabeenya midhaan ummanni Tigraay facaafatillee saamaadhaa jiran jechuudhaan guyyaa kaleedhaa ibsa baase keessatti addeesseetii jira gara mariidhaatiin akkumaan guyyaa dheengaddaa isiniif gabaasee turetti maaliif guyyaa kaleedhaa gabaasa isiniif gabaasuu hin dandeenye haala dhuunfaadhaa nu mudateen guyyaa kaleedhaa gabaasa isiniif gabaasuu hin dandeenye saniifuu gammariin amma achitti deemaadhaa jiru guyyaa arraa dilbata arraa kana xumuramaa yoo barbaachise wanta achirraa ibsamu amma matootii oduuttillee taatu qabannee kan isiniif dhiyaachuudhaaf jiran ta'uu gamanumaaniin isin hubachiisuu barbaada marii kanarratti Itiyoophiyaan yeroo jalqabaatiif lola kan duraan dhaabuu diddee loli dhaabbachuu qaba jettee xaliyaa lolli ittiin dhaabbachuu qabu gamtaa Afrikaadhaa gaafatteetii jirti wanta xaliyaa isiin gamtaa Afrikaadhaatiif barreessitan kana keessatti mul'ates maddeen akka gabaasanitti waraanni
TPLF qabdu guutumaan guututti harkaa fuudhamee waraana yookaan poolisii federaalaatti akka dabalamu kana Itiyoophiyaan gaafattee turte kuni gara Afrikaadhaatiin illee kanumaatiitu deeggarame maaliif mootummaan naannoodhaa waraana cimaa mootummaa federaalaatii wajjin wal lolu qabaachuu hin qabdu waan jiru warri gamtaa Afrikaatiis isuma kana deeggaranii maaliif osoo mootummaa Abiy Ahmedii fi yookaan mootummaa Itiyoophiyaadhaatii hin ta'in yoo arraan tana gamtaan Afrikaadhaa jiddu seenaa Itiyoophiyaadhaatii fi mootummaa naannoo Tigraay jiddu seenaa kanaan mootummaa naannoo Tigraay waraana isiidhaa haa qabaattu jee yoo hayyame boru warri Hargeysaa yookaan warri Puntlandidhaa yookaan warri Keeniyaadhaa warri biyyoota Afrikaa kana keessatti gosa hedduudhaatu walitti dhufee biyya takka keessatti waliin bula waan ta'eef mootummaan federaalaa qoftiin akka waraana qabaattu hayyama malee mootummaa waraana federaalaa cinatti mootummaan naannoodhaa waraana cimaa akkasii akka qabaattu arra yoo hayyaman boru marxoo taa'anii hidhatan ol ka'anii hiikachuun nama dhibbii waan je'utti dubbiin waan isaan geessuuf yaaduma Abiy Ahmed dhiheesse kana fudhatanii jiranii waraanni Tigraay qofa osoo hin ta'in ka Oromiyaadhaatii fi ka naannoo Amaaraa ka Somaaleetii fi kun hundinuu akka poolisii federaalaatti dabalaman kana Abiy Ahmed gaafatee jira warri Afrikaattis yaada kana deeggaranii jiranii garuu hamma ammaatti warri TPLF yaada kana fudhatamoo hin fudhanne wanti jaamu wanti achirraa ba'e hin jiru guyyaa arraan tana eegaadhaati jirra wanna achirraa gadiin bahan yookaan wal dinnee jaanii guyyaan dabalamuudhaafiitu mala ammoo kanarratti waliif galanii jaame wanni ibsamuudhaaf jiraatu isuma kana eegaadhaa jirra gara gaalolaatiin akkuma isin ibsatti magaalaa Aksuumillee akka jarri qabatanii jiran Taaddasa Warradeedhaa guyyaa kaleelaa ibseeti jira amma gara Itiyoophiyaadhaatiin wanni ajaa'ibee magaalota qabachaa jiran kana miidiyaadhaan akka duratti diinarraa yaafnee magaalaa akkasii dhuunfannee magaalaa akkasii maal akka jaan kana himaadhaa hin jiranii magaalaa Adwaafa warri TPLF qaamni isaanirraa ta'e akka guyyaa kaleedhaan teemetti eega qabatanii booda poolisii federaalaa fidanii magaalaa keessa ramadanii jiran kun akkana fakkaatutti ani TPLF yaada kana hayyamtee akka jirtu na fakkaata TPLF yaada waraanni federaalaa magaalaa dhuunfachuu yookaan poolisii federaalaa magaalaa dhuunfachuu kan hayyamtee jirtu na fakkaata garuu hamma fedhiin isiidhaa hin guutaminitti magaalota keessaa baatee akka waraanni federaalaa magaalaa Aksuumis magaalaa Maqaleetti seenu gootee eegasii haleellaa irratti gaggeessitee jirti waan jiruutu himamaa jira kunigaa marii achitti deemaa jiru irratti dhiibbaa godhuu fakkaata maaliif namuutu bu'aa marii achitti deemuu irraa buufachuu barbaada waan ta'eef bu'aan ati buufattu humnaan ta'uu qaba malee achirratti kana naa godhaa hin ta'u yoo humnaan waraana isaanii duraa maayitee waraana isaanii gaafa magaalaa isaanii duubaa karaatti dhuftee duubaa haleellaa cimaa irratti gaggeessitee mudhii isaan kuttee marii irratti waan fedhe dhiyeeffachuu dandeessa warri yaaduma kana gaggeessaa jiran malee akka warri gamtaa Afrikaatii fi Ameerikaanii fi Awurooppaanis jaaniinitti waraanni siidhaa magaalaa galaksii akka bahu magaalaan federaalaan akka dhuunfatamtu isa kana kuni mariidhaafuu akkuma isaan nyaanni nu seenu ifaan nu seenu intarneetiin nu seenu nogosheetii keessa galuu hin qabu kuni nyaata uumamaan namni kan argachuu qabu mootummaan tokko waan dhiyeessuu qabu malee jaanii akkasitti wayita isaan kana dhiyeessan warri Abiy Ahmediis mootummaan federaalaa itti gaafatama biyya sanii guutuun guddaan gara hamma daangaatti waan qabuuf poolisii federaalaa humna waraanaa Tigraay keessa bakka hundatti inni ramadee jiraachuu isaan ammoo waraana isaanii nukkananiitu poolisiidhaatti isaaniif ramaduu paartiin TPLF jedhamuun beekamu kuni paartii siyaasaa tahuu dhabuu akka namoota nagayaatti yoo ka jiraatan tahe ministeerri haqaa dhufee achi waan jiruuf dhiifama isaanii akka namootaatti yakka sadaa ittiin barbaadaman sanaan jalaa bahanii bilisa ta'anii duraan isaanii TPLF yakkaaf barbaadaman. Arra gaafa maqaan TPLF sanirraa mulqame namoota normaalii ta'an Dabreetsiyoonis Getaachoo Asaffaatis Getaachoo Raddaatis Saadiqaanis Taaddasee Warradaatis hundinuu namoota dhuunfaa ta'anii bilisaan jiraachuu dhiifamni ni godhamaa fi waan jirutti dhiyaatee jira garuu warri TPLF yaada kana fudhate immoo hin fudhanne wanti jedhu wanti beekamu tokko illee hin jiru. Guyyaa arraan tanaa dilbata mariin itti maayyeedha jedhamaati jira guyyaa arraan tanaa ta'eena yoo achi wanni gurguddaan gadi bahu ta'e break news irratti qabannee isin dhiyaanna sa'a fedhetti haa ta'u sa'a isaan achi ibsa baasanitti nuti
qabanne kan marii breaking surati isin dhufuudha jiran ta'u kana isin hubachiifna mariin ga hamma amma deemaa jiru kana fakkaata amma qophiitti aantutti nu dabarsa hawaasni addunyaadhaa yookaan miidiyaaleen addunyaa gurguddaan New York Times fan Daily Telegraph fan amma dubbiin teenya sagaleen xiqqoon dasara qiiqii goonee gurra addunyaadhaa jeequtti hin jirru kuni fudhatama argatee jira maaliif amma wanni guddoon wanni nuti itti milkoone takka miidiyaadhaatti itti milkoone xayyaarri dirooniin la guyyaa dilbata dabre uummata cheerchiirraa gabbahee la uummata cheerchiirraa bahee bakka takkatti manguddoon jaarsi dubartiin osoo hafin dhadhe tokko jala waliin dhufanii mari'achuuf deemanii bara asii mootummaan waraana bilisummaa Oromootiin barbaade jeeti halkanii guyyaa hawaasa nagayaa ajjeesaadhaa jira rakkoon nu mudate maalii jeeti hawaasni mana cheerchiidhaatti walitti himanii jaarsi dullachi jaartiin ijoolleen daa'imni tokko osoo hin hafin muka tokko jala waliin bahan Abiy Ahmed waraana isaa guutuu fuudhee kaaba kuchiise waraana kamiini asii wara bilisummaa Oromoo dura dhaabbatee kono asii waliin qabamanii finfinnee qabachuudhaa deemanii maan dhaqabne gochuu lagee xayyaaraan achitti uummata nagayaa turaaf godhee jecha amma gaa wayita inni achitti uummata nagayaa turaaf godhee wanni barana itti milkoone takkittiin nuti itti milkoone warra achitti xayyaarri yeroo nama waraanu sun waan kaameraadhaan kaafame fuunee gurra addunyaatiin gahuu dandeenyee jira miidiyaaleen Oromoodhaa haga jiran miidiyaan lama sadeen jiran kuni waan achitti dalagame san fuunee gurra addunyaatiin gahuu dandeenyee jira inumaa san bira hotee warreen miidhaman an abuluutiin ja'ama sa'a akkanaatiin cheerchiidhaa gabbee anaa muka kana jala taa'u xayyaarri dhufee nu dhahe warra keenya keessa abaluun irraa jee isaanii sootu suura sagaleedhaa fi suuraadhaan dubbatu viidiyoo isaanii fuudhee addunyaan gahuu dandeenyee jira wayita kana mootummaan Itoophiyaadhaa xayyaara dirooniidhaanii uummata nagayaa dhawee jechuu miidiyaaleen addunyaadhaa nu waabeeffatee gabaasuu eegalee jecha kun immoo maali injifannoo tokkoffaan miidiyaaleen addunyaadhaa akkamitti gabaasan waliin dhaggeeffannee waliin deemee haleella diroonii ta'een kan waltaan sun Oromiyaa keessa godhamuu jirtuun namoota hedduun lubbuu dhabuu isaanii gabaasaa ture. Shawaa lixa cobiif meetta walqixxee shawaa baafan taalleef wallagga baanuun qumbaa haleella kanaa uummati nagaa dhumu haymatan paartileen morkattoota Oromoo sadeen kaafa'oo abaa'oof waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan duguug sanyii sab keenyarra raawwachuutti fuf jedhanillee miidiyaaleen biyya keessa tokkolleen gabaasuuf fedhiin qaban. Taatus dubbitan ijoo miidiyaalee addunyaa ta'urra gurun gandeen drone strikes killed civilians in Oromia haleellaan droonii Oromiyaa lubbu qulqulloota galaafatte mata duree duuka godhatan ABC News hanga yaa'oo New York Times hanga Associated Press qofa don taane Daily Mail fadarate warri hafedduullee walirra fuudhan uummati nagaa dhumura gaba'u jira namootan ilaan argan yookaan madoolirra qulqulleeffadhu jechuun dursa kabarrees miidiyaan dhaloota Ameerikaa Associated Press haleella kanaan nama obboleeyyan gara haadha sadii awwaal arge dubbise jira miidhaan dhaqqabdi xiqqoon fakkaat jechuun balbaloomsa. Hammaleel shawali tameetta walqixxee haleella uumamteen nama hedduun dhumu ka dubbatu uummati lafaa risaan Abiy Ahmad ittiin nam gatuu jiru kun jalqabarra wa furguggeessuun lammeeffate war madoole gara hospitaala geessa turkeessa nam 20 afaan qabbak tokko raachiisee jedhu qiyaama lammeessoo tashawum lixadhee cobii keessa godhamti jedhaniin immoo xiyyeeffannoon ibiddiginnisa kana moona leenjii waraan bilisummaa Oromoo irratti ta'u Daily Mail waabeeffaan haleella eegee tanaan garuu miseen sot loltu woboo qofa don taane uummati nagaa kajeltan daawwachuu jira duun dhumu miidiyaaleen kunneen balbaloomsa kaabaaf kibbaa lixaaf jiddu galees kutaale biyyattii akka keessa finciltoota waraan bilisummaa Oromootiif TPLF qolachuu ka jira mootummaan Dr. Abiy Ahmad Ali dheeraa loltoota lafoo caala risa Turk Iraaniif United Arab Emirates kan waan dhaabbat fakkaata saami rabbi gubba rakkoo tokko malee ginnisuun odeeffannoo guuruun isa kaimaa mooqaalaa suufuun isa kadubbatamu iyyeeffate rukutuun bombi agagaara gaggeet alaphausaatiin niikuleer bombi caala kasodaatam risaan Itoophiyaa kumeetta walqixxee nuun qumbaa waama agaloo cophi qofa don taane fantaalle keessa qulqulloota lolaasee jedhu
OMN qophaa'ee waliin dhaggeeffanneetii jirra. Gabaasa OMN qophaa'ee kan ammaan tana waliin dhaggeeffanne kanatti xayyaara diroonii jedhamuudhaan beekamuun hawaasni nagayaa Fantaallee Shawaa Lixaa Wallagga keessatti hawaasni Oromoodhaa jumlaadhaan ajjeefamaa jiraachuu gabaasni miidiyaaleen addunyaadhaa gurguddaan waan kana gabaasanii jiraachuu akka miidiyaa Oromoodhaatti itti milkoonee jirra. Bifuma kanaan itti fufna taanaan mootummaa Abiy Ahmedii fi mootummaa Shimallis Abdiisaatii fi akkasuma mootummaa Adaanech Habiibeedhaa guyyaa aaraa isaan saaxiluu akka isaan yakka raawwatan kana itti gaafatamuudhaaf jiraatan godhuu kan dandeenyu ta'u amma waan abdii nama hora tokko arganneetii jirra. Maaliif guyyaa guyyaan akkasitti jala buusnee gabaasuun miidiyaaleen miidiyaa waabeeffachuudhaan waan akkasii inumaa maatu deemaa jira nu bira hawwatanii dandeettii guddaa waan qabaniif achitti namoota odeeffachuu danda'anii jiranii kun egaa injifannoo guddaa taheeti mul'atee jira. Maaliif mootummaa Abiy Ahmed kan warri TPLF kan ollee halkanii guyyaa irra deemu addunyaa beeksifatanii addunyaan TPLF fi Abiy Ahmed malee Tigraay malee waan biraa dubbachuu dhiftisanii hedduu dhugatti nama dhaggeeffame hedduu nu laaleessaa ture. Har'a immoo haleellaa dirooniidhaan mootummaan Abiy Ahmed Shawaa Lixaa aanaa meettaa araddaa cobbii keessatti raawwate kana namoota 70 bakka takkatti ajjeesee nama 116 bakka takkatti madeessee uummata cheerchiirraa guyyaa dilbata waaree booda bahee muka tokko jalatti wal mari'achuudhaaf mariirra jiru achitti rukutee daa'immanii fi ijoolleen dubartiin osoo hin hafin achitti uummata turaaf godhee kana egaa dhiibbaa miidiyaaleen Oromoo xixiqqashaan hammi jiran kun gooneen galanii harabbiiti. Fuunee gurra addunyaadhaa akka dubbiin geessu gooneeti jirra. Amma egaa miidiyaaleen gurguddaan waan isaan gabaasan ministeerri haajaa alaa gaazexaan inni dubbisu waan isaan gabaasan kana dubbisa. Warri ministeerri haajaa alaa biyya Ingiliz warri ministeerri haajaa alaa Awurooppaadhaa waan joornaalistiin gurguddaan kun gabaasan maaliif akka mujjaarree kuni waan dhugaarratti hundaa'e malee waan biraa hin gabaafne waan beekaniif ammallee miidiyaalee isaaniitii kuni dhiibbaa mootummaa sanarranii haaya jenneeti amannaa. Saniifuu haalli ammaan tana biyya san keessatti deemaa jiru mootummaan waraanaan waa takkallee godhuu dadhabee xayyaara dirooniidhaan uummata isaa ajjeesaa jiraachuun hagam takka akka inni moohamee jiru namatti agarsiisa. Qophii itti aantuutiin nu dabarsaa. Qophii itti aantuun dubartoonni 1,207,000 Itoophiyaa keessatti sababii lola biyyattii keessatti deemaa jiruutiin jiruu baqattummaadhaatiif kan saaxilamanii jiran ta'uu gabaafamee jira. Gabaasa OMN qophaa'e kana mee akka armaan gadiitti dhaggeeffanneeti walitti deebina. Addunyaa IOM Itoophiyaa keessatti buqqaatotni biyya keessaa 2,207,000 caalaan akka argaman beeksise. Naannoo Oromiyaatti buqqaatonni sababa walitti bu'iinsa fi hongeen buqqaan 660,000 ol adda baafanii jiraachuus dhaabbatichi addeesseera. Dabalata qabna. Dhaabbanni godaansa idilaa addunyaa Itoophiyaa keessatti namoonni sababa garaagaraatiin buqqaafaman hedduu ta'uu ibsee jira. Sababoonni buqqaatii biyya keessaa ijoon immoo rakkoo nageenyaa waraanaa fi hongee ta'uu dhaabbatichi eeree jira. Gabaasni dhaabbatichaa akka mul'isutti Itoophiyaa keessatti buqqaatota biyya keessaa 2,207,000 caalaatu argama. Kunis kan marsaa darbee jechuun bitootessaa hanga ebla bara 2022 turerra. Dhibbeentaa 1.58 hir'ina agarsiisuun ibsameera. Isaan keessaa 1,100,800 caalaan sababa walitti bu'iinsaan kan buqqa'an yoo ta'u 500,000 fi 34,000 kan dhiyaatan immoo sababa hongeen kan buqqa'an ta'utu himame. Qorannoon marsaa ammaa kun iddoowwan buqqaatonni argaman 2,100 caalaa naannolee 11 keessatti kan geggeeffame yoo ta'u iddoowwan 430 sababa nageenyaa fi daandiitiin deemanii ilaaluun akka hin danda'amne ibsameera. Naannoo Oromiyaatti buqqaatonni sababa walitti bu'iinsaa fi hongeen buqqa'an 600,000 fi 60,000 ol adda baafamanii jiraachuus
dhaabbanni godaansa idil addunyaa IOM addeesseera. Naannoo Oromiyaatti iddoowwan 520 keessatti maatiiwwan 1,124 caalan buqqaatotaan 600 fi 62 caalaa of keessaa qaban adda baafamanii jiru. Marsaa darbe bitootessa hanga ebla bara 2022 irraa eegalee naannichatti buqqaatonni 91 fi 526 hir'achuun isaanii mirkanaa'eera. Kana jechuun garuu lakkoofsi namoota buqqaafamanii jiranii hir'ate jechuu akka hin taanes ibsamee jira. Iddoowwan 130 kanaan dura uwwifaman godinaalee lixa Wallaggaa fi qeellam Wallaggaa keessatti argaman sababa rakkoo nageenyaaf dhaqqabuun akka hin danda'amne kunis lakkoofsa hir'isuu keessatti gumaacha akka qabaatu himameera. Dabalataan ammoo iddoowwan biroo 85 godinaalee Gujii fi Gujii lixaa keessa jiran sababa rakkoo nageenyaatiin qorannaan kan hin dhaqqabin ta'uu dhaabbatichi himee jira. Kan biraa ammoo iddoowwan 5 godina Arsii keessa jiran ammoo rakkoon nageenyaa cimuu irraa kan ka'e ifatti beekamuu dhabuu isaaniitiin waliigalaa buqqa'iinsi naannoo Oromiyaa keessattuu kan wal dhabdee waliin wal qabatu kan amma beekame caalaa olaanaa tahuu akka malu ibsee jira. Marsaa kana keessatti lakkoofsi buqqaatota naannicha keessatti sababa hongeen buqqaan marsaa kanaan dura waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu naannoo 27.9tiin gadi bu'ee jiraachuu dhaabbanni godaansa idil addunyaa IOM gabaaseera. Lakkoofsi buqqaatota hongeen wal qabatee buqqa'uu gabaasan gadi bu'us hir'inni kun haalli hongee naannicha keessa jiru fooyya'aa dhufuu isaa kan agarsiisu miti jedhe. Kanas kan mirkaneessan fakkeenyaaf godina Gujii lixaa keessatti buqqaatonni 47 ta'an hongee akka sababa ijoo buqqa'iinsaatti himatanii jiru. Godina Booranaa keessatti kan marsaa darbee naannoo buqqaatota 3,400 dachaa ol dabaluun marsaa kanaan buqqaatonni 7,000 caalan sababa hongeen buqqa'uun kan gabaafame yoo ta'an godina Gujii keessatti ammoo saffisni buqqaatonni hongee irraa kan ka'e buqqa'uu gabaasaa turan waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu marsaa durarra dhibbeentaa duwwaa tuqaa 3 dabaleeraa jedhame. Naannoo Oromiyaa keessatti buqqaatiidhaaf walitti bu'iinsa gogiinsa hongee lolaa fi sigigaatinsi lafaa sababoota akka ta'an gabaasni IOM ni mul'isa. Ejirra gabaasa OMN qophaa'ee waliin dhaggeeffanneeti ejirra gabaasa OMN qophaa'ee kana keessatti akka gabaasa kanarraa hubachuun danda'ametti Oromiyaa keessatti dubartoonni 600,000 yaani isaan 1,200,000 fi 700,000 biyyattii keessatti baqattummaadhaaf saaxilamee jira. Baqattummaan tun baqattummaa biyya keessaati. Maaliif biyya ambaatti baqatan hin jiru ammaan tana biyya ambaa osoo tidhayxee miila keessan keenyeehu qabanii si deebisuudhaaf tattaafatanii saniifuu biyyi itti baqatan Keeniyaas tahee Yuugaandaas tahee Soomaaliyaas tahee Yamanis tahee Jabuutis tahee Suudaanis ta'ee biyyi itti baqatan tokkollee waan hin jirreef baqattummaa keessaatiif kan saaxilamanii jiran ta'uu gabaasni IOM godaantoota dhaabbata godaantoota addunyaadhaatiin qophaa'e kuni addeesseetii jira. Akka OMN dhaabbata godaantoota addunyaadhaa kana waabeeffachuudhaan gabaasetti Oromiyaa keessa nama 600,000 keessattuu irra hedduun isaanii dubartoonni godaansa keessaatiif saaxilamanii jiran ta'uu miidiyaan kuni gabaaseetii jira. Gaa daawwattoota keenya sababii lolaatiin wal qabateeti gaa irra hedduun rakkinni guddaan Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru ta'uu gabaasa kanarraa waliin dhageenyeetii jira. Amma gabaasa biraatiin nu dabarsaa gabaasa biraatiin baha Oromiyaa aanaa jaarsootti heerri jahan jaarsodha maal jaha. Magaalaan yookaan aanaan Cina Hassan akkamitti hundeeffamti? Diinni Waaleedoo maaliif eenyutu maqaa kanaan moggaase? Maqaa eenyuuti diida Waalee jechuun? Viidiyoo kana wayita xumurree viidiyoo seenaadhaati waa hedduu irraa bartan. Maaliif Oromoonni naannoo san jiranii Oromoota qulqulluu jahan jaarsodha ilmaan dagaa qallaa bireentumaatu achitti argama. Uummanni kuni diinota hedduudhaan lafti isaanii halkanii guyyaa lafaaf jecha ajjeefamaadha jiran. Lafaaf jecha osoo musliima ta'anii jiranii lafaaf jecha osoo Oromoo ta'anii jiranii lafaaf jecha ajjeefamaadha jiran. Halkanii guyyaa takka ajjechaan irraan dhaabbanne uummanni kuni akkamitti Oromummaa isaanii jabeeffatanii asiinuu eeggachuu danda'an. Mee waan kana bal'inaan waliin ilaalla. Viidiyoo kana hamma dhumaatti akka daawwataniin isin dhaama.
Kun videos gaa kana fakkaata. Seenaa Raaree Diidaa Waalee fi hundeeffama waggaa 16ffaa aanaa Cinaaqsan. Akka maanguddoonni jedhanitti Oromoon ilmaan lama Booranaa fi Baarentoo qaba. Booranni ilmaan 11 kan qabu yommuu ta'u, Baarentoon immoo ilmaan 5 kanneen Lammooggaa Baarentoo, Murawaa Baarentoo, Karrayyuu Baarentoo, Ambannaa Baarentoo fi Qalloo Baarentoo jedhaman qaba. Qalloon immoo ilmaan 4 kan Halaa Qalloo, Oborraa Qalloo, Dagaa Qalloo fi Baabbillee Qalloo jedhaman qaba. Dagaan ilmaan 3 kan Sadeen Dagaa jedhamuun beekaman Jaarsoo Dagaa, Noolee Dagaa fi Uumee Dagaa qaba. Dagaatti aansee kan jiru ilmaan 6 jaarsooti. Uummanni Oromoo aanaa yeroo ammaa Cinaaqsan jedhamu kana keessa jiraachaa turan uummata gosa Oromoo 6 jaarsoo jedhaman kana jalatti akka ramadaman maanguddoonni ni himu. Oromoon Booranaa fi Bareentu lameensan dhale. Boorantichi 11, Bareentu 5. Nuti 5 Bareentoo Tirraay. 5 Bareentoo Tirraay. 5 Bareentoo, Lammuugaa Bareentoo, Murawaa Bareentoo, Karrayyuu Bareentoo, Hubbannaa Bareentoo, Qalloo Bareentoo. 5 ilmaan Bareentoo Tirraay. Bareentoo isa gabbua, afran Qallootti gabbua. Alaa Qalloo, Oborraa Qalloo, Dagaa Qalloo, Baabbilee Qalloo. Afran ilmaan Qallooti. Qalloo irraa gabbua, Sadeen Dagaatti gabbua. Sadeen ilmaan Dagaa, Jaarsoo Dagaa, Noolee Dagaa, Uumee Dagaatti gabbua. Daga eenyu gabbua, Jaan Jaarsooti gabbua. Akkasiin inni Oromoo. Uummanni aanaa kana keessa jiraachaa turan akka Oromoota iddoo biroo sirna ittiin bulmaata ganamaa kan uumaa Oromtichaa sirna gadaatiin bulaa turuu odeeffannoon argame ni ibsa. Heerri gadaa uummanni kun ittiin bulaa turan heera waraabbiin isaa burqaa Oromtichaa ta'ee fi tumaa heera gaaddisa Raabaaduurii kan 3 ilmaan Dagaa jechuunis Noolee Dagaa, Uumee Dagaa fi Jaarsoo Dagaa bu'uureffate heera badhaasoo miixxeeti. Heerri kun gulantaa mana Faara Booruu jedhamuun Oromoota naannoo kana jiraatan bira darbee uummanni ollaa kanneen akka gosa Somaalee, Iisaa, Yabarree, Isaaq, Akkichuu fi kan kana fakkaatan biratti illeen seera ittiin bulmaata ta'ee tajaajilaa jira. Heerri kun keeyyata 153 fi gulantaa 3 kan heera Ablee Dhiigaa, heera Ragaa fi heera Hirbuu yookiin heera Kakuutti qoodamee argama. Uummanni har'a keessa jiru uummanni Jaarsoo Dagaa kun sirna gadaatiin buluu turan. Abbaan gadaa isaanii Waalid jedhama ture. Abbaa gadaa Jahan Jaarsoo yookaan Waalid nama jedhamu ture. Moggaasni maqaa lafa kanaallee nama Waalid jedhamu sanirraa moggaafame jechuudha. Har'a Raaree Waalid jedhamti Raareen tuni. Aadaa uffataa qabdi, aadaa nafaqaa qabdi, aadaa heeraan bulan qabdi, aadaa hunda takka takkattiin addasii baasa. Aadaan heeraa tan isiin qabdu kopha. Aadaan bulmaataa kopha. Aadaan uffataa kopha, aadaan nyaataa kopha jechuudha. Aadaan teenya hoo tan nurraa fallaa goote malee aadaan teenya sabbata hidhachuu, saddeeta hidhachuu. Aadaa Oromoon qabdu sanuma qaban huccuu gadaa hidhachuudha. Aadaan teenya tan hidhannoo irraa keessan. Aadaan heeraa namni yoo wal ajjeese heera qabna. Heerri nuti qabnu hoo heera Jahan Jaarsoo mana badhaasoo bitee gulantaa Faaraa Booruu heerri keenya. Baatii 12 ta'e heera keenya. Baatii 4 ni jaaran. Baatii 4 ni eebbisan. Baatii 4 ni abaaran. Wanni baatii 4 abaaran bakka nuti abaaran irruma nayti. Bahan qabdu jechuu barbaadeeti. Bakka nuti eebbifne irruma nayti. Ni eebbifnee utubaadhaan gaggeeffamti jechuudha. Bakka nuti itti gateenyee dubbanne waan baatii 4 murteessine murtumaanii gargar galaa jechuudha. Heera gawwitoo jenneeti. Namni oguu waa balleessee ustuu waa balleesse heera gawwitootiin taksiifu. Sabaraa, marashaa, ibidda keenyee fi fincaa isa akka dhaamsee ilmaan isaatis akka dhabaman godhaa hoggaa inni takka ta'e dhabame jechuudha. Aadaa nyaataa wanni biyya kananiin armaa afaan keenya kanaa afaan oliitii fi afaan keenya tokko mala shuuroo jennaan nuti. Shuuroo jennee affeelleeti. Aanaa ammaatti goora ammaadhaatti goora. Takkaa jira ammas qamadii fi deeynee cabsineeti. Affeellee
dhadhaatti goona aanan jala hoo kan iska jaamsan ammas taan tabtu bi ammas suumoo jeniti feeddeganii boqqolloo ataraan affeelanii geessan walii geessanii aadaan ta'e tana huccuus oguduraa waan Soomaaliyaa galleef huccuu tana biyyaan immoo igan ammoo itti walii galanii huccuus ni sideetan hidhachuu jiru. Sirni gabroomsaa biyya kana bulchuu osoo hin eegalin dura abbaan gadaa Harargee bulchaa ture abbaa gadaa Ibroo Shaxaa jedhama. Qacceen sirna gadaa uummata kanaas nama kana harkatti akka dhaabde maanguddoonni ni ibsu. Aanaan kun aga bara 1997tti fedha uummataa malee bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee jalatti bulaa turuun ishee beekamaadha. Haa ta'u malee hacuuccaa alagaa eenyummaa isaanii dhabamsiisuudhaa fi irratti raawwachaa ture irraa kan ka'e uummanni kun yeroo gara yerootti qabsoo hadhooftuu finiinsaa turaniiru. Qabsoon aanaa jaasan gamana dhufuudhaaf eegalte isiin bara 1988 aanaa cinassan kana baruudhaaf dura achi dura namni aanaa cinassan beeku hin jiru. Cinaksan naannoo Somaalee jalatti yeroo san buluu turte. Ani yogguu aanaa Kombolchaatti irraa gara aanaa Jaarsootiitti na jijjiiran nam tokko natti dhufe manatti biirootti galgala aanaa biiroo irraa gabboo jiru na dhufe nama sun maqaan isaa Rashiid Haajii Jaamaa dhalataa aanaa Cinaksan amma Araddaa Mudhii Daawwititti na dhufeeti natti hime waa'ee Cinaksan uummanni Cinaksan jiru kun Oromoodha aanaan jedhe amma dura laffaanee hedduu dadhabnee nama nu jalaa dubbatus dhabnee akkasitti dhufnee naan jedhe aboogaa aanaa Cinaksan akka Oromoo taatan hin beeka garuu nama tokko achirraan beeknu akkamitti waan kana galmaan ga'uu dandeenya waan jedhamu isa kana wajjin haasofne Rashiid Haajii kana wajjin atillee nama tokko kophaa tokkotti deemtee achi beekuu dandeessu Cinaksan deemtee uummanni keenya kun uummanni Cinaksan jiru kun nuti Oromoodha kan jiru ittiif hin beekan yoo sanitti nuti Somaaleedha kan jiru hin beekan achi deemtee manguddoota nama shaniif akkanallee nu ijaartee deebitaa jeetiin itti ergee Cinaksan dhaqee guyyaa 15 taa'ee manguddoota nama shan akkana nu ijaaree dhufe jechuudha. Oromoo tana Oromoo armachiistuun ni dhalataniif malee waan akkanuma bitti barbaadanii miti. Taphatti hin harkanne ammaas hojjennee deemnee mangistii gaafannee Oromoo tana agartee akka Oromoo itti deebinu mangistii nu hayyamte. Kumaa nuti gisee bitina 90 takka eegallee qabsoo tana. Nu shanii al sobaa dhaqee kan bulchiisaa achi jiru gaafata kumaa dambasaa. Kan fitibaata darus Abdi Ali Abdoo jaanii gisee sana eegallee amma hoggaa sana eegallee wanni ammas mirgaan nu dhufe 97 hagaa jiru ammas mirgaan nu dhufe akka Oromoo itti maqame. Saniif tabaa hin dhufne bakka hunda baaneeti uummata keenya qabsooyne uummata keenyas wakiila irraa taanee isaanii nu hayya uummanni keenya akka ol deemu isaanii itti harkannee Oromoo. Qabsoo eenyummaa uummanni Harargee taasisaa turan kun mootummaa biratti dhaga'amtii argachuun yeroo bara 1997 referendamiin gaggeeffamuu araddoota 84 toora kanatti argaman keessaa araddaan 52 fedha isaaniitiin naannoo Oromiyaa jalatti buluu waan filataniif aanaa Cinaksan araddoota 52 kanneen ofitti hammachuun qaama godina Harargee waa taatee hundoofte. Tonni hundeeffama aanaa kanaatti sababa ta'an rakkina bulchiinsaa rakkina siyaasaa fi rakkina hawaasummaa naannoo sanirra tureetu aanaan kun gara Oromiyaatti akka dhufuuf sababa ta'e miidhaa isaanirra jirtuutu isaan gamanatti isaan fidee sababa isaaniif ta'ee. Eenyummaa uummata kanaa kabachiisuu keessatti qabsoo hadhooftuu hanga aarsaa lubbuutti illee kan kaffalan hedduudha. Hooggantoota mootummaa sadarkaa araddaatii jalqabee akka naannootti jiranii fi maanguddoonni biyyaa dargaggoonnii fi shamarran marti qabsoo eenyummaa uummata aanaa kanaa keessatti gahee yoomuu hin dagatamne ba'ataniiru. Maamayyuuyyaa nama qabsoo lafa isaa kanneen bakka sunitti galee dhiiga isaa dabarsee biyya sun qabsoo na wajjin godhe keessa gahee olaanaa nama taphate keessaa tokko isaa jedha. Gootonni akka aanaa keenyaatti qabsoo kana keessa ture baay'eedha. Akka Abbaa Duulaa fa'a, Junaayid Saadoo fa'a. Nuti qabsaa'onni yeroo san referendamii filannaa eeggeeffame booda manneen barnootaa akka ijaaraman Abbaa Duulaan mataan isaa dhufee baajata miliyoona 2 maal gaafas yeroo san nuu kennee araddoota hunda keessatti manneen barnootaa akka ijaaraman
nu godhe san dura immoo hanga baatii 6 daasatti barachaa turre barnoota hin qabnu achi dura. Artisti asirratti immoo yeroo hundaa'u akka Muyyaddiin Hassan Amaanuufa amma lubbuudhaan dabree jira. Qabsaa'ota irraa tokko. Warreen ammoo qabsoo san keessa duran akka Maamayyuu faa, Maamad Abdikariim faa warreen akkanaaf yeroo san qabsoo hedduun wajji gaggeessanii akka filannaan kun gaggeeffamu godhanii uummanni Oromoodhaa akka uummata Oromooti wal qunnamu. Gootota baay'ee qabna. Dr. Akililuu Lammaa, Dr. Fuad Jaarsoo, kan akka Mul'isa Abbaa Gadaa, kan akka Badhaasoo Mixee gootota hedduu qabna. Gootonni kun kan lafa kana wareega baqaalee kafalee maqaa Oromummaatiif dallayatee ilaa hanga arra arbaan as ga'edha. Hojii adda durummaadhaan uummata kana baraaruuf hojjetan jira. Kun guddoon kaasteetti Fu'aad Jaarsoo kan jedhamu yeroo sunitti uummata Jaarsoo kana qindeessee rakkoon balaa uummata irra gahuun waan adda durummaan hojjete qabaa jecha. Itti aansuudhaan akka seenatti namoonni biraas kaasuu dandeenya. Aanaan kun namoota akka Hayyuu Akililuu Lammaatis kan horate ta'uu isaati. Fakkeenyaaf Qoocaa Ardanna magaalaa lammaffaa aanaa cinaksanii kiiloomeetira 7 irraa fagaatti. Dooktarri kun biyyaafis argannoo nama uume keessaa isa tokko jecha. Hayyoota akkanaas biyya qabdu. Gara biraatiin yeroo gabaabaa kana immoo hundeeffama aanaa kanaa keessatti immoo namoonni sochii addaa godhan kan ragaa baanuuf ni jiran jecha. Waan qaamanis yeroo sun keessatti hirmaanneef. Mahammad Abdukariim jedhama. Bulchaa aanaa Jaarsoo ture. Komii achitti dhiyeeffachaa turanii mataa walitti qabee qindeessee rakkoon isaanii hanga caffeetti hanga mootummaan naannoo Oromiyaa dhageettu kan gaggeessaa ture isa. Inni lammaffaa Mahammad Guyyaa jennaani innis bakka bu'aa paartii ture bakka bu'aa dhaabaa ture yeroo sunitti. Inni saaraddoota kana keessatti olii gad deemee hanga wareegummaa lubbuudhaan nama kafale jechuudha. Nama seenaa yaadachuu qabdu. Inni kaan Maandeellaa jedhanii maqaa moggaasa isaa qabsaa. Innis mana hidhaa ture jechaadha yeroo sun hunda waggaa 1483 irraa hanga 96 guyyaa fadhannuma hidhan jechuu jaarsa kana. Abdiin kutanne qabsoo itti fufee hanga sagaleen uummataa murtiin guyyaa kan namu sunitti Maandeellaa jechuun kan baheef mana akkuma Maandeellaan bara 27 waan hidhameef innis bara 14 akkana manuma hidhaa kana keessatti dararamaa ture jechuudha. Jarri kun maqaan isaanii yoo ta'u seenaa mataa isaanii qaban jecha. Hundaa'ina magaalaa Cinaaksan dura magaalaa umrii dheeraa waggaa 800 ol qabdu maqaa ganamaa Dakkar yookiin Darbii Dhagaa jedhamuun beekamtutu aanaa kana keessa ture. Magaalaan Darbii Dhagaa walitti hidhamiinsa daldala cimaa magaalota kanneen akka Adaree Biyyoo, Dirree Daawaa, magaalaa Jaldeessaa kan aanaa Kombolchaa keessatti argamtuu fi daldala ilkaan arbaatiin aga buufata doonii Zayilaattilleen magaalaa baay'ee cimtuu turte. Magaalli tun magaala Darbii Dhagaa jedhamti afaan Oromootiin, afaan alagaatiin Darbiga jedhamti afaan ollaa keenyaatiin. Afaan ollaa keenyaatiin Darbiga jedhamti. Bu'uurri maqaa moggaasa kanaa Darbii Dhagaa isa jedhurraa kan dhufe akka ta'e biiroon ragaan waajjira aadaa turizimii aanaa Cinaaksan ni mirkaneessa. Histirii Itoophiyaa keessatti illee magaala barreeffamtee jirtu Dakkar jedhamti. Magaala Biyyoo Awwaallee jedhamtu tokko Jaldeessa jedhamtutu jira aanaa Kombolchaa keessa. Walitti hidhamiinsa daldalaa qaban hamma Dirree Dhawaa, hamma Magdishoo, hamma Port of Zeelaa irratti bahara Zeelaa jedhamu naannoo kanaan waan dhiyaatuuf walitti hidhamiinsa yeroo sanitti daldala yeroo sanii amooleedhaa fi uummanni keenya ilkaan arbaa fa'aa daldaluu deddeebisuu turanii uummanni keenya Oromoolleen jimmarraa dhufanii naannoo kanatti aadaa fi seenaa wal jijjiiraa turanii. Toorri yeroo ammaa magaalaan Cinaaksanitti hundoofte kun toora bishaan qabuu fi qabbanaa qonnaaf mijataa waan tureef nama maqaan isaa Assangaraat jedhamutu qonnaaf itti fayyadamaa ture jedhu maanguddoonni. Uummanni aanaa kana keessa jiraachaa turan dhimmaaf fageenya irraa gara magaalaa Darbii Dhagaa yoo dhufan ganda Luugoo kan ollaa lafa Asan qonnaaf qabatee Cinaaksan yeroo ammaa jedhamtu haara galfiif bulaa turan. Bari'ee magaalichatti namoonni biroon wal arganii eessa bulte jedhanii yoo wal gaafatan Cinaa Asan bulle jedhanii deebisaa turan. Kanumarraa ka'uun maqaan Cinaaksan jedhu jecha Cinaa Asan jedhu irraa akka dhufee seenaan ni ibsa.
moggaasni maqaa cinaa sanarraa kun kan argame akkuma manguddoonni keenya ganama kana ibsan gandi xiqqoon tokko gamana jirti xarafa kana ganda Luugoo jedhamtu. Magaalaa reefu isin ibse magaalaa Dakkar jedhamtu yookaan Darbigaa jedhamtu magaalaa seena qabeetti waggaa 1000 olii san uummanni loowwan isaanii yeroo geeffachuudhaa deeman baadiyyaarraa dhufanii ganda Luugoo kana bulu. Eessa bultan jedhanii yeroo gaafatan cinaa Hassan Bullee jedha qonnaan bultoota bebbeekamoo waan ta'aniif eessa bultan waggaa jedhan cinaa Hassan Bullee Hassan cinaa Bullee iddoowwan seena qabeeyyiin hawwata turizimiidhaa gurguddoo qabdi jechuudha akka biyyaalessaatti kan galmaa'an. Iddoota hambaawwan seenaa fi hawwata turizimiitti yoon isinii dhufu masgiida umrii dheeraadhaa Darbigaa jedhamutu jira. Umrii waggaa 800 olii kan qabu iddoowwan hawwata turizimii kana keessa hambaawwan seenaa akka holqaatti ilaallu holqa dheeraa goda guuris jedhamu tokkos ni qabna. Ardaa jilaas qaba aanichi. Ardaa jilaa sirna gadaa bokkuu jahan jaarsoo akka Harargee baatti sirna gadaa deebisanii bu'uureessuu keessatti aanaan keenya aanaa jalqabaati. Akka ragaa waajjira aadaa fi turizimii aanichaa agarsiisutti aanaan Cinaaksan magaalaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 643 fi magaalaa godina Harargee Bahaa Harar irraa immoo kiiloomeetira 133 fagaattee kallattii ba'aatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee dhiyaan aanaa Jaarsoo kaabaan aanaa Dambalii fi Tulluu Guleedii fi kibbaan aanaa Gursumiin daangeffamuun lafa hektaaraa 66,172 uwwistee argamti. Haalli qilleensa aanaa kanaa parsantaan 48 gammoojjii, parsantaan 49 badda daree fi parsantaan 3 immoo baddaa yoo ta'u rooba giddugaleessaa miilimeetira 345 kan argattuu fi oomishaalee kanneen akka midhaan nyaataa, midhaan zayitaa, kuduraa fi muduraa fi dadammaqsituu garaagaraatiin beekamtudha. Uummanni aanaa kanaa baay'inaan horsiisa loonii, qonnaa fi daldala garaagaraa irratti hirmaatanii argamu. Keessumattuu daldalaan wal qabate aanaan Cinaaksan daangaa irratti argamu isheetiin wal qabate daldala xixiqqaafis ta'e daldala gurguddoodhaaf daran mijooftuudha. Akka waliigalaatti aanaan keenya aanaa guddaadha. Lafa guddaa qaba, uummata illee guddaa qaba. Aanaan keenya haalli teessuma lafaatti isaatti illee baay'ee mijaawaadha. Qonnaaf ni ta'a, gosa oomisha hundaaf illee ni ta'a, horsiisa horiitiif illee ni ta'a, kannisa horsiisuuf illee ni ta'a. Gama biraatiin ammas aksasiin yookiin immoo jidduu magaalaaf baay'ee dhiyoodha. Magaalaa naannoo Somaaleetiif Jijjigaaf dhiyoodha, Harariif dhiyoodha, Direedawaaf dhiyoodha, Wacaaleef dhiyoodha. Hanga biyya alaatti illee maarkeetii guddaa qaba jechuudha aanaan keenya. Lafa guddaa qaba, maarkeetii guddaa qaba. Yoo aanaa keenya kanarratti hojjenne, yoo aanaa keenya kanarratti gama waldaanis haa ta'u hojuma kaan irrattuu baay'een yoo hojjenne aanaa keenya bira dabarree aanaa biraatillee deeggaruu ni dandeenya. Uummanni aanaa kanaa uummata obboloota isaa kanneen biroo waliin ta'uun qabsoo olaanaa gaggeessuun sirna federaalizimii dhugaa hin taane biyya teenya baroota hedduudhaaf ittiin gonfamaa turte sana ofirraa faccisuun jijjiirama haaraa kana fiduuf eenyuyyuu caalaa aarsaa kaffalaa turee jira. Jijjiiramni kun akka dhufu qabsoo guddaadha kan godhaa turan. Keessaafuu uummanni godina Harargee Bahaa akkasumatti dargaggeessi keenya wareegama guddaadha kan kafale. Kan immoo diddaa gabrummaa fi uummanni aanaa kanaa caalumatti eenyummaa isaatti akka gammaduuf barnoonni afaan dhaloota isaatiin kennamuu fi eegalee jira. Iddoo tokko tokkotti waliin ga'iinsa irratti rakkoon yoo jiraate illee haga danda'ameen aanicha keessatti lammiileen hundi barnoota akka argataniif hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Gara qulqullina barnootaatii hojii ol qabatee akkuma beekamu hanqinni jiraatullee sadarkaa biyyaatti hanqinni jiraatus kanarraa kaa'amee roodmaappiin kun jalqaba kan diizaayinii ta'e achirraa kaanee yoo ilaalu gara sadarkaa aanaa keenyaatti yoo dhufnu qulqullinaan wal qabatee wantoonni ganaa irratti hojjennu kan nuuf jira. Fakkeenyaaf barataan barreessuu fi dubbisuu irratti sadarkaa gadii irratti qabannaan jiru xiqqoo hanqinni ni jira. Kun immoo waan irratti dalagamu. Garuu silaa giddibii sun bishaan guddaadha silaa akka qabu. Giddibii piroojeektii meegaadha. Bishaan qabu sun silaa uummata Oromoo qofaa miti haa fayyadu. Uummata naannoo Somaalee jala bulu kan naannoo san jiraatu hunda haa fayyadu silaa. Bu'aan isaa walumaan ta'a malee waan kan Oromiyaa qofa fayyadu miti. Garuu hanga ammatti amma piroojeektiin sun meeshaa isaa galfatee
abbaan kontiraaktara fudhate meeshaa isaa galfatee meeshaanis akkasumatti hojii akka dhaabu godhameeti. Tole daawwattoota keenya gaamma gabaasa yookaan gabaasa faanaadhaan qophaa'e kan aanaa Cina Hassan laallatu waliin dhaggeeffanneeti jirra. Kana keessatti manguddoonni aanaa sanii manguddoonni jahan jaarsoodha. Jaarsoon akka jaarsoodhaatti gosa Oromoodhaa tan baha Oromiyaadhaa qubatu taatee osoo jirtu heera jahan jaarsoo jedhamuudhaan beekamu qabaachuu isiidhaa manguddoonni kunneen ibsanii heerri kun maalirratti hojjeta maalirraahis nama dhorka waan jiru tartiibaan akkasitti lafa kaayaniitii jiranii aanaa kana ta duraan naannoo Somaalii jala turte Oromiyaa jala deebisuudhaaf wareega akkam akka kafalan laal lafti tuni lafa Oromoodhaati lafa teenya lafa abbaa keenyaati yoon fi arraan tana irratti nuti hin du'in irratti nuti hin wareegamin lafa ambaa taatee hafuu hin qabdu jedhanii warreen akka afaan beekaniin tooftaa beekan hundaanuu deemanii dhimma barbaachisu hundarratti namoota silaa dandeettii qaban gargaarsifatanii lafa tana Oromiyaa jala deebisan arraan tana seenaan akka isaan yaadachuu qabu as keessatti dhaamaniitii jiranii kanuma Baalettis Booranattis naannoo Diree Dhawaattis karaa naannoo kana hundatti godhamuu qabaa wanti nuti dhaabnu amma nuti jijjiga akka itti dhabne shirri dalagameeti referendamiin sanduuni OBD anamma namaan ifi odeeffadheen jira gaafa amma filmaani naannoo sirriitti gaggeeffamu nama hedduu mataa sabbakanii ruuzaa fi zeetaan nama kana sammuu jijjiiranii Oromoo wal jibbisanii sanduuqa OBD'dhaatiif sanduuqa Somaalee hajiru sanduuqa OBD kun odaa qaba Somaalii gaala qaba. Namni akka jirutti saffii galee gaala kanatti haaree boodarratti warri gaalaa wayita injifate guyyaatti aan Oromoo keessa yaasanii wanni ma Cina Hassan namni xiiqii qabate gaafa jijjiga keessa yaasee namni Cina Hassani galee numaatu if godhee waan juututti dhaggeeffame nama namootaan gaafa san odeeffadhee jira maaliif jibbansa OBD irraa ka'eeti namni akkasitti deemee Somaaliidhaaf darbe kana duratti Hassan Alii ifaa fi bilisa dubbatee akka ture amma duratti isin hinne turuun keenya ni yaadata maaliif Diree Dhawaadhaa amaarri milkaa'uudha amannaa Somaalii obboleeyyiin keenyaaf darbuu qabdan jee uummata keenya haasanii uummanni keenya saffii galeef Somaaliif darbee arraan tana Diree Dhawaadhaan lafa Somaaliiti gibirri mootummaadhaa naannoo Somaaliitiif kafalamaa jira kan nuti wal godhe malee waan namatti komanu tokkollee hin qabne jechuudha. Amma warra Cina Hassan gaafa deemanii jijjigaa sanduuqa Somaalee hagaalaa darbanii hagaalaa sun fuudhee biyyarraa isaan yaasuu hoggamu tan Cina Hassanitti galee namni amata filmaata dhufuuf itti qophaa'an akka gaariitti itti qophaa'anii waan silaa isaan barbaachisu hunda fixatanii gaafa filmaanii dhufu Somaalee hoggaa sanduuqa haatee OBD'n sanduuqa haatee akka jirutti waraqaa fuudhanii sanduuqa OBD'tti haranii Somaalee achi keessa kophee dhaba yaasan jecha. Somaalee achi keessa kophee dhaba yaasan biyyita OBD'tiin biyyita Somaaliitiin biyyita Oromoodhaati. Lakki OBD darbitaa jennee biyya hedduu ifumaa akka diina harka galtu goonee jiru nu godha. Al-i'tiraafu bil-khata' fadiila jedhan. Lakki gaafa Jawhar Mohammad dhufe radeeffannaa lakki gaafa Maarree dhufe radeeffannaa hin kuni naman baasu lafa fi ammaan waree gara kafalama barbaachisa akka warri aanaa Cina Hassan jahan jaarsoodha galatoomuu qabanii galata isaanii mataarratti isaan deemuudhaan nu barbaachisa maaliif lafa hamtuu san keessatti lafa Oromoo bal'oo guddoo arraan tana Oromoon ittiin dhaadatu tana fuudhanii Oromiyaa jala deebisanii jiranii kaaftees kuni fakkeenya isaaniif ta'uu qabaa jechumaan dhaamuu barbaade amma egaa qophii keenya gara dhumaa dhufneeti jirraa qophii akkanaatiin hamma nuti deebinutti nagayatti isiniin jechaadha qophii kana fixuu keenyaan duratti heellema dubartoota kanaaniin qophii keenya isin dabarsa.
Wayyaane!